macaafa raajii Daani'el boqonnaa 6 lakkoomsa 3 duwwaarra kan jiru dubbisa. Akkasidha. Daani'el kun hafuura hundumaarra caalu waan qabuuf addumaan ba'ee warra mataa ta'an warra kutaa mootummaa bulchan hundumaas caalee argame. Kanaafis mootichi guutummaa mootummaa isaarra isa dhaabuu yaade. Ameen. Nama Waaqayyootu caala. Sagalee jedhuun gabaabaatiin itti dubbadhaa. Nama Waaqayyootu caala. Ameen. Sagalee kana keessatti macaafa raajii Daani'el kan akkuma beekamu jechuudha. Raajota gurguddoo warra 5 keessaa raajii Daani'el, macaafni raajii Daani'el isa tokkodha. Macaafota raajotaa bakka gurguddaa lamatti qoodamu. Isaan keessaa warra raajota gurguddoo warra jedhaman 5 keessaa Daani'el kun macaafa raajii Daani'el kun isa tokkodha. Bara itti barreeffame bara 500 Kiristoos utuu hin dhalatin fuula dura jechuudha. Bara 537 jechuudha. Kanaaf seenaa yookaas immoo seenota waggaa 600 olii qabatee kan jiru macaafni raajii Daani'el kun macaafa bara raajii boojuu keessa yookaas immoo boojuu keessatti wanta Israa'elitti gaatu hundumaa qabatee guutummaa masaa kan ibsuudha. Kanaaf macaafa raajii Daani'el kan ilaaltan afaan lamaatiin barreeffame. Macaafa raajii Daani'el kun afaan Ibrootaa fi afaan Armaayikaatiin barreeffame. Boqonnaa isaa adda baaftanii yoo ilaaltan macaafa qulqulluu kana yoo dubbiftanii boqonnaan 1, boqonnaan 2, boqonnaan 4, boqonnaan 7, boqonnaan 8, boqonnaan 12 afaan Ibrootaan barreeffame. Wantoonni kaan afaan Armaayikiitiin akka barreeffaman bakka gurguddaa lamatti akka qoodaman caalmaatti afaan Armaayikii fi afaan Ibrootaatiin akka barreeffame ibsa barreessaan yookaas immoo raajii Daani'el kun gaafa dubbatu jechuudha. Kanaaf macaafa kana yoo ilaaltanii macaafa raajii Daani'el kun si'a 30 ol waa'ee abjuu hiikuu waan ta'e waa'ee abjuu hiikuu kan jedhu macaafa raajii Daani'el kana keessatti si'a 30 ol barreeffamee jira. Waa'ee abjuu hiikuu sababiin isaa Daani'el kun warroota hundumaarraa dargaggoota 4 turan. Dargaggoota 4 turan kana keessaa namoota Waaqayyoon sodaatan dargaggoota 4 biyya Baabilonitti booji'aman keessaa isaan tokkodha. Isaan kaan keessaa waa'ee dargaggoota warra 9 sana gaarra abidda Mishaak Saadiraaq Abdineegoo warra abidda bu'anii waa'ee kennaa isaanii waan haasa'uun qabu. Waa'ee nama Waaqayyoon sodaatu ta'uu isaanii garuu fuula mootiitti jaallatamoo ta'uu isaanii macaafi qulqulluun kaa'a. Isaan 4 kana keessaa Daani'el kun jedha kennaa abjuu hiikuu qabaa jedha. Macaafa qulqulluu kana yoo ilaaltanii kennaa hafuura abjuu hiikuu danda'u qaba. Hafuura abjuu hiikuu danda'u qaba. Kanaaf Daani'el kana yoo ilaaltan macaafa raajii Daani'el kana immoo wal fakkeenya isaatti ilaalanii yookaas immoo akkaataa dubbannaa isaatiin bakka gurguddaa 3tti qoodanii lafa kaa'u. Boqonnaa 1 boqonnaa 7tti yoo ilaaltan waa'ee abjuu Daani'el yookaas immoo raajii Daani'el ta'uusaa Daani'el kana haasa'a. Kan biraan immoo waa'ee mootota ormootaa yookaas immoo mootii ormoota keessaa ka'anii haasa'a. Sadaffaan immoo waa'ee Yesuus Kiristoos isa fuula duratti Yesuus amma jiruuf Yesuus isa fuula duratti jiru. Karoora Waaqayyoo isa amma jiruuf karoora Waaqayyoo isa fuula duratti jiru haasa'a. Ammas isa jiru boris karoora Waaqayyoo ilmaan Israa'elootaaf qabu karoora Waaqayyoo saba isaatiif qabu jabeessee haasa'a. Jechi baay'ee namatti tolu sagalee kana yoo ilaaltanii karoora Waaqayyoo inni sadaffaan sun karoora Waaqayyoo yookaas alaamaa Waaqayyoo saba amma jiranii fi fuula duratti qabu. Dhiyoodhaaf fagootti karoora Waaqayyoo saba isaa irraa qabu jedha. Waaqayyo dhiyoottis fagoottis karoora sirraa qaba. Iyyaati ameen jedha Waaqayyo jedhame har'a sidha boris sidha karoora irraa qabaa jedha. Kanaaf amma Waaqayyo Waaqa dhiyoottis fagoottis karoora sirraa qabudha. Sababiin isaa ati har'a kee beektaa Waaqayyo garuu hidhimee kee guutuu si beeka. Akkasumatti har'a keenya beekna bor maal akka taanu hin beeknu namni ammasii gadi ba'ee maal akka ta'u beeku tokkoyyuu hin jiru. Yookaas immoo sa'aatii kana booddee maal akka ta'u namni beeku tokkoyyuu hin jiru. Daqiiqaa kana yoo tu'as taa'u maal akka ta'u namni beeku tokkoyyuu hin jiru. Garuu waan nama dhibu keessa har'a keetu hin taane har'a kee duwwaatu hin taane borii keessa beeka Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyo Waaqa har'a beeku Waaqa bor beeku ta'uusaa har'a saba isaaniif Waaqa ta'e boris immoo isa isaan fuula dura jiraniif guyyoota isaaniif Waaqayyo beeku ta'uusaa jabeessee haasa'a. Amma namoonni waa'ee guyyaa borii sanbata duraa ta'uusaa beekna yookaan sanbata xiqqaa ta'uusaa beekna malee guyyaa borii ragaadhaan waan lafa keenyu qabna. Guyyaa borii kana ila akkas dhaabbataa inni waan lafa keenyu hin qabnu. Garuu akkasumatti riqicha kanaan itti ceena guyyaa boriitti inni waan beeknu hin qabnu. Dhiyuma isaa beekna malee waan borii waan beeknu hin qabnu jechuudha. Garuu waan nama dhibu keessaa Kiristoos Waaqa irraati Kiristoos Waaqa boriiti. Ameen jedha. Waaqa irra kee beeku Waaqa galgala kee beeku Waaqa borii kee beekuudha. Kanaaf Daani'el kun gaafa haasa'u macaafa raajii Daani'el kana gaafa laaltan
waa sadii argina isiniin jedheera. Waaqa ormootaa yookaas immoo waaqa mootota ormootaa ta'uusaa. Kan biraa immoo waaqa har'aaf waaqa borii waaqa fagoof waaqa dhiyoo ta'uu Waaqayyo lafa kaa'a. Waaqayyo waaqa fagootis waaqa dhiyootis. Ilaala Waaqayyo waaqa fagootis waaqa dhiyootis. Dhiyoos jira fagoos jira Waaqayyo. Kanaaf kana jechuun maal jechuudha? Abrahaamiitiin maal jedhe Waaqayyo? Ani Elshaadaayiidha jedhe. Boqonnaa 17 ilaalaa sirba boqonnaa 17 maal jedhe Abrahaamiidha Waaqayyo? Yaa Abrahaam ani Elshaadaayiidha. Balleessaa kan hin qabne fuula koo dura deddeebi'iitti jedhu sanyii kee nan baay'isa akka urjii waaqarraa maalan godha sin baay'isaa jedhe. Ani maalidha? Elshaadaayiidha. Elshaadaayi jechuun isa jalqabana jiru isa dhumana jiru jechuudha. Amma jalqaba keeras Waaqayyo jira dhuma keeras Waaqayyotu jira. Ameen jira. Jira jalqaba koorra Waaqayyotu jira. Dhuma koorras jira Waaqayyotu jira. Amma jalqaba keera eega Waaqayyo jira dhuma keera eega Waaqayyo jira jalqaba keera eega Waaqayyo jiraate dhuma keessa Waaqayyo jira jechuun ati jiraachuu Waaqayyo gidduu jiraatta jechuudha. Achi waggaa takkatti baatuun qabsoomiin isaa jalqaba keera jira dhuma keera jira waan ta'eef. Kanaaf amma asini jiru Waaqayyo achi dhuma keera jiru Waaqayyoodha waan ta'eef baroonni kee guyyoonni kee hundumtuu eessa kee jechuudha. Harka Waaqayyoo keessa eegumsaa Waaqayyoo keessatti eegamanii jiru. Kanaaf Elshaadaayi jechuun Waaqayyo ani alfaa oomeegaadha. Isa jalqabaati isa dhumaati gaafa ittiin jedhe Waaqayyo Abrahaamiitiin jalqaba keerra jira dhuma keerra jira maal jechuudha? Jalqaba keessa duwwaa amma duwwaa kanas nan beeka dhumi kee immoo guddaa akka ta'us nan beeka. Ana kee ilaaltee murteessi simboliin kee guddaa ta'a. Iyyaata ameen jedhame jedhame jabeessa ameen jedha. Har'a kee ilaaltee murteessi dhumi kee guddaa ta'a. Jireenyi kiristaanaa akkas. Kanaaf Waaqayyo kun waaqa jalqabaa waaqa dhiyoof waaqa fagoo ta'uu isaa jedhee siyaasa. Macaafa raajii Daani'el kana yoo ilaaltan egaa baay'ee isa seenaa isaa keessa nuq. Dargaggoonni Israa'el kun Daani'elaffaa kun booji'amanii biyya Baabiloon akka dhaqan agarra. Daani'el gaafa biyya Baabiloon dhaqee yookaas immoo biyya Baabiloon keessa gaafa dhaqee mucaa waggaa 13 ture dhaqe. Warri kaan guddatanii boojuu dhaqan Daani'el garuu mucaa waggaa 13 ta'eetu gara biyya boojuu dhaqe. Warri kaan gurguddatanii umuriidhaan guddatanii dhaqan garuu Baabiloon keessatti nama guddaa ta'ee waggaa 83 ol Baabiloon keessatti jiraatee achitti of baree achitti eenyummaa isaa bare garuu waan nama dhibuuti. Daani'el mucummaa isaatti iyyuu Israa'el keessaa gara biyya Baabiloon haraqu maleessaatii waaqa isa waaqessu beeka. Haalonni kun achi isa geessu iyyuu malee Daani'el mucaa wallaalaa ta'ee achi dhaqu iyyuu malee mucaa qulqulluu keenya yoo ilaaltanii namoonni ijoollummaadhaan yookaas immoo umurii xiqqoodhaan umurii ijoolleedhaan raajii ta'an umurii xiqqoodhaan waaqayyotti fayyadamaa ture. Yoo shiroo maatii deemte ilaalta Yoosefiin agartu lammaffaa immoo raajota keessaa dhuftanii ilaalta Ermiyaasin ilaaltu. Ermiyaas mucaa waggaa 11 ta'ee waaqayyo maatii abbaa isaa keessaa humna addaa sana kaa'e. Daani'el mucaa waggaa 13ti. Yoosef mucaa waggaa 16-17 gidduuti. Ilaala ijoollee waggaa muraasa xixiqqoo gidduutti waaqayyo maal isaanirra godhe ayyaana guddaa isaanirra kaa'e humna guddaa isaanirra kaa'e. Daani'el kun waan nama dhibuu keessaa gara biyya Baabiloon gaafa dhaqee Alluma deenyaan akka warra kaanii dhaqee mataa hundanii dhiibbaa uumuudhaaf dhaqe gaafa gadi buutu dhiibbaa humtaa gaafa ol kaatu dhiibbaa humtaa ulfinni waaqayyoo humnaan si wajjiniin ta'a. Namoota chaalenjii uumanii ijoolleen kun Ermiyaas si agartan chaalenjii uuma sababiin isaa maaliif chaalenjii uume ittanii agartan maatii abbaa isaa keessaatii nama yeroo jalqabaatiif waaqa tolfamaa mana abbaa isaa keessa dhiigi keessaa tokkodha. No hin ta'u waaqati waaqessitu kun qeesiin abbaan isaa garuu qeesiidha waaqa tolfamaa qaba waan ta'eef gadi ba'ee muka waaqa tolfamaa abbaan isaa sagadu oobdii isaanii keessa waaqayyoon gaafuma kaase kan ta'e yaa Ermiyaas jedheenyaan gaafuma dibamee kaase gaafuma yaadni waaqorra bu'ee kaase humni waaqorra bu'ee kaase gaafuma guutamee kaase abbaan isaallee kan ittiin jedhe ati mucaa wallaalaadha ati akkas jennaan no akkanattu kana miti akka itti dubbattu kun inni guddaan inni jabaan inni sirra caaludha wajjin jira ati beekumsaan teessa garuu ayyaanaan hin ta'a ameen jira beekumsaan min ayyaanaan hin caalta garuu. Daani'el kun Ermiyaas akkuma jedhe mucaa wallaalaa tureetu garuu yaadi waaqayyo waan irra jiruuf akka itti jedhe waaqayyo maa itti jedhe dhaqiitii muka waaqa tolfamaa abbaa keetii mana abbaa kee biraa diigi jedhe erga sadii asitti jalqabdaa bakkeetti gadi baatee immoo aboo guddaa fudhattee baate humna guddaa fudhattee baate jabina guddaa fudhattee baate waan hundumaa afaan kee wajjinan ta'a jedhe waan hundumaa afaan kee duukaan ta'a si duukaan ta'attiin jedhe eegasi booda bakkeetti baasee waaqayyo boo kenneef utumanni waaqayyo na goyyoomsite na waamte na goyyoomsite utumanni jedhu waaqayyo maa ittiin jedhe boqonnaa 20 lakkoofsa tokko takka itti jedhe waaqayyo dhaqee Ermiyaasiin akka itti jedhe Ermiyaas boqonnaa 20 lakkoofsa tokko takka jedhe waaqayyo akka loltuu jabaaf sodaachaa tanaa wajjiniin waan jiruuf warri naan mormaniin kufuu jedhe kufuun isaanii baddu baasa ta'a jedhe lammaffaa deema yoo hin kaane jedhe waaqayyo akka loltuu jabaaf sodaachaa tanaa wajjiniin waan jiruuf warri naan mormaniin kufu. Harka kee ol kaaftaa waaqayyo jedhame akka loltuu jabaaf sodaachisaatti dha.
Na wajjini waan jiruuf jedha. Warri naa morman jedha. Saatii kanaa kaasaniidha. Iddoodhaa kaaniiru jedha. Iddoodhaa kaaniiru jedha. Sagalee ati dubbatte kanaa waan siin mormu galgala kanaa kaasee iddoodhaa ka'eera. Sagalee ati ofirratti laajjee kanaa waan siin mormu waajjira keessaa ta'u iddoo kamii haa ta'u iddoodhaa ka'ee si eega. Waaqayyo Ermiyaasiin kakuutti dubbatee waadaatti dubbatee aboo kenneefi humna kenneefi waggoota hedduu dura waggoota hedduu booddeedha. Amma boqonnaa kunaat amma boqonnaa 20tti kakuudhaaf Ermiyaas wal bukkee hin geenye. Amma Ermiyaas boqonnaa 20tti kakuudhaaf Ermiyaas wal bukkee hin geenye. Waaqayyo jalqabaa kaasee gaafa waame immoo Ermiyaasiin boqonnaa tokko kaasee waame aboo kenneefi humna kenneefi isa waame. Amma boqonnaa 20tti garuu kakuudhaaf Ermiyaas garaagara jiru. Amma boqonnaa 20tti. Yoon dubbadha nan dubbadha jedhee yoon dubbachuu dhiise hafuurri kee lafee koo nyaataa jedhe. Akkamittan dubbachuu dhiisaa jedha. Alan jedhan dubbadha dee gaafa dina goyoomsitee gaafa siin jedhu gaafa kan jettu mana mootummaa gaafa dhaqu raajii dubbachuu gaafa dhaqu raajii sooftuun kun immoo dhufte. Waaqayyoon guddummaa Waaqayyoo gaafa dubbatu aangoo Waaqayyoo gaafa dubbatu jabina Waaqayyoo gaafa dubbatu mana moototaa bira gaafa dhaqu. Namitti kana hundumtuu jaaluun jaallatu Ermiyaasiin baay'ee jibbu baay'ee balaaleffatu. Maal waan ta'eef tokkoffaa immoo Ermiyaasiin kan isa jibbu maatii isaarraa obboleessa isaarraa abbaa isaarraa haadha isaarraa maatii isaa keessaa ta'e maatii hedduu qaba waan ta'eef obboloota hedduu qaba waan ta'eef Ermiyaasiin hin jaallatan. Waaqayyo neenaan siif foomeera si duukaa bu'eera garuu baay'een jibbamaa jira jennaan ammas Waaqayyo waa'ee nageenya jedhee ta'a. Gaafa dubbachuun sagalee keetan dubbadhe gaafa dubbachuu dhiisu immoo gaafa karaa dhabee daandii dhabee dubbachuu gaafa dhiisu immoo hafuurri kee kan hin keenyeef lafee koo na nyaataa jedhe. Hafuurri Waaqoo lafee keettaa galu. Maqaan gooftaan hafuurri Waaqoo lafee keettaa galu. Foon kee jiraateen naan hafuurri Waaqayoo hin bada. Lafee kee jiraateen naan garuu hin badu. Hafuurri Waaqayoo foon kee qabata hin baane lafee kee qabata. Hafuurri Waaqayoo lafee kee qabata malee foon kee miti. Foon kee yoo ta'e hin badan tortora lafee kee garuu mataan buluu kee jaalaaltanii isaan gaafa dhiye. Jiraa isaatti immoo du'aa isaatti lafee isaatti kan du'aa wala keessaa kaase. Aatan foon immoo lafeedha. Hafuurri Waaqayyoo gaafuma isaa dibame lafee isaatti gale. Namoonni hafuurri Waaqayyoo lafee isaaniitti gale yoo nama dhiyeessu waldaa keessaa hin baane. Yoo jibbamanis waldaa keessaa hin baane. Eenyu akka isa waame beeka waan ta'eef eenyu akka tajaajilu beeka waan ta'eef eenyu isa keessa waan ta'eef hafuurri Waaqayyoo yoo lafee keetti qabate foon kee yoo ta'e si balleessa lafee kee yoo ta'e garuu haftee jiraatta. Galgala kanaa kaasee nan jedha kan faarfattan kan lallabdan kan tajaajiltan karaa garaagaraa kan hojjettan hafuurri Waaqayyoo lafee keessan haa seenu. Kanaaf dubbachuus yoo dhiise haasa'uus yoo dhiise lafee koo na nyaataa garuu namoonni immoo nan fudhataniidha. Ermiyaasiin kan akka Ermiyaas raajota keessaa jibbame hin jiru. Kan akka Ermiyaas raajota keessaa waldaa keessaa dhaqee jibbame hin jiru. Kan akka Ermiyaasiin ergaa guddaa qabu garuu waldaa keessatti hin jaalatamne waldaa keessaa jibbame hin jiru. Biyya keessaa mootota duratti jibbame hin jiru. Garuu boqonnaa 21 gaafa ga'e Waaqayyo gadagalee sanaan. Maal jennaan amma warra siin morman dura keetii kaaseen karaa siin. Boqonnaa 21 gaafa ga'e boqonnaa 1 gaafa ga'e yaa Waaqayyo nani ila atiidha namoonni akka mana yaa'aniin gootee jedha gara booddee ilaalaa namoonni akka mana yaa'aniin gootee dhaangalaala akka mana yaa'aniin gootee namoonni akka miila itti qataniin gootee jedha ani garuu jedhe na goyoomsitee yaa Waaqayyoo garuu jedhe na goyoomsuu kee duwwaa miti humna moona caaltee na kuffifatteedha. Harka namaatti kuftee erga Waaqaa. Ameen jedha. Harka namaatti kuftee na barbaadu Biraasiin jedha harka Waaqaatti kuftee naan garuu waraan cabdee na uffati. Na goyoomsitee jedha. Humna moona caaltee jedha. Na kuffifattee. Daawit immoo akka jedhe yaa Waaqayyo ani fuula kee duraa eessan naqaa jedha. Yoon ol ba'e achi jirtaa. Yoon bishaan keessa gadi bu'e achi jirtaa jedhe. Yoon dhokadhe achi jirtaa jedhe. Yoon as lixe achi jirtaa jedhe. Ani meedhe fuuluma kee duraa eessa dhaquu jedhe. Kanaa mandaa jedhe fuuluma kee naa wayya jedhe. Mee jedhaa. Iddoon duwwaa jirta moo iddoo tokko lama jirtadha. Ati iddoon duwwaa jirta fuula kee duraa maalan godha. Eessan naqaa jedha. Yoon achi gadi bu'e achi jirta. Yoon gaara lafaa keessa dhaqe achi jirta. Yoon bishaan kee dhokan achi jirta. Kanaaf fuula kee duraa eessan naqaa jedha. Amma macaafa raajii kaatti deemte ilaaltan sagalee dubbachuu barbaade yaatti dubbadhee nan xumura. Nama Waaqayyootu caala. Nama si bukkee jiru qabeeti situ caala haa jedhin. Soobiinsaa immoo jedhin.
ati nama waaqayyooti jedhe. Jedhe situ caalaa jedhe. Sababiin isaa jedhin hafuura waaqoosuudha jira jedhe. Waan hundumaa keessaa, biyya hundumaa keessaa, bara hundumaa keessaa nama jabaa duwwaa sodaatina. Nama hafuurri waaqoon jiru sodaadhaa. Ameen jedhaa. Nama hafuurri waaqoon jiru sodaadhaa. Macaafa raajii Daani'el boqonnaa tokko lakkoofsa dabalattuu agartanii waa'ee dargaggoota arfan sanaa ilaala. Ilaalla waa'ee dargaggoota arfan sanaa ilaalla. Namoota arfan sana arfan isaanii sanaasa isaan arfan bishaan isaa qabdinee goofaa jedhetu Daani'el jedhetu gaafa gartan achitti agara. Isaan kana keessaa isaan arfan kana keessaa Daani'el kun jedhe nama abjuu hiikuudhaan hafuurri abjuu hiikuu irra buufateedha jedha. Yaalkunuu kenna keessaa waan altanii Daani'elis Yoseefis abjuu hiikuudhaan beekamuudha. Warri kaan raajiidhaan beekamu warri isaan kun immoo Yoseef yoo ilaaltan ergaa biraa raajii dubbatee hin beeku. Abjuudhumaan abjuu hiikaa abjuudhumaan raajii dubbata abjuudhumaan ulfaate. Ameen jedhaa. Abjuudhumaan guddinatti dhufe abjuudhumaan biyya bulche. Daani'elis yoo ilaaltan abjuudhumaan boolla leencaa keessaa ba'ee abjuudhumaan abjuu hiikee mana mootii seene. Abjuu ati qabdu si guddisa. Abjuu ati qabdu si milkeessa. Maqaa gooftaa Yesuusiin galgala kana hafuura waaqayyoon bilchaadhaa. Ameen jedhaa. Bilchina hafuura waaqayyoo qabaatteenaan haalli qilleensaa sirraasu. Bilchina hafuura waaqayyoo qabaatteenaan yeroo nama kee tokko sirraasu. Bilchina hafuura waaqayyoo qabaattee jennaan wantoonni mul'ata kun sirraasan sababiin isaa jabaadha waan ta'eef qilleensa irraa haftee jiraatta. Maqaa gooftaa galgala kana hafuurri kun isin haa guutu. Maatiyoos boqonnaan torba lakkoofsi 27 yoo ilaaltanii waa'ee mana jaartuu lamaanii haasa'amne waa'ee warra mana jaartuu lamaanii bokkaanis roobee jedha lolaanis lola'ee jedha manichatti bu'ee jedha waa'ee mana jaartuu lamaanii haasa'a manni tokko dhagaan ijaaramee jedha manni tokko immoo shawwaan ijaaramee jedha manichatti garuu jedha gaaf tokko manichi amma gaafa bokkaan dhufuutti nagaa dhufu manichi amma gaafa qilleensi dhufuutti nagaa dhufu manichi amma gaafa waan adda baasu dhufuutti nagaa dhufu garuu gaafa waan adda baasu dhufu adda ba'e. Kottu barana waaqayyo waa sirraa adda baasa. Iyyaate ameen jedhaa. Keessa mirgaa akkas godhaa. Waaqayyo barana jedhame. Jireenya kootti wanta ba'aa ta'e jedhaa. Eebba kootti wanta ba'aa ta'e jedhaa. Narraa adda baasa jedhaa. Jedhaa narraa adda baasa jedhaa. Bara baraa busaduwaaf galgala sirraa adda baasu. Maatota boqonnaa torba lakkoofsi 27 yoo ilaaltan. Bokkaanis roobee lolaanis lola'ee manichatti bu'ee jedha. Tokko dhagaan ijaaramee jedha. Tokko immoo shawwaan ijaaramee jedha. Garuu isa dhagaattis isa shawwaattis qilleensis bokkaanis waluma duukaa dhufe. Gaafatti moo inni dhagaan ijaarame akkuma raafamee akkasuma raafamee socho'uu dadhabe mee waan. Inni shawwaan ijaarame hundee isaa lafa kee waan hin jirre maal ta'e kakkitee waan fedhee gadee galagale. Kan galagaluu isaatiin waadhaa baddu baasuma ta'edha. Jiguun isaas baddu baasa ta'edha sagalee waaqayyooti. Kanaaf maal jechuu barbaada? Inni jabaatee dhaabbate qilleensarraaf, inni jabaatee dhaabbate balaarraaf, inni hundeen isaa jabaatee dhaabbate bokkaanis yoo roobes lolaanis soda'ees itti bu'e malee homaa san goone. Itti bu'e garuu raasuu hin dhibne garuu raaseera hin buqqifne. Rakkinni jira, dhiphinni jira, lolli jira, siraasa garuu si hin buqqeessu. Maqaa Kiristoosiin raaftee jiraataati. Jedha maqaa Yesuusiin jedhaasin. Raafeen jiraadha jedhaan. Bara rakkinni baay'atu, bara balaan baatu kana keessa raafaa jiraadha. Bara wantooti mataa nama maru baay'atu kana keessa dhiiga Kiristoosiin raafaa jiraadha. Daani'el akkana. Daani'el kun hafuura abjuu hiikuu qaba waan ta'eef boqonnaa tokko lakkoofsa 20 yoo ilaaltanii mootiin abjuu abjootee warroota beektota ta'anii beektota biyyaa namoota gurguddoo garaagaraa waamee jedha. Isaaniin waamee garuu waan nama dhibu keessaa Daani'el fa'aa Misraaq Saadirmaa fa'aa namoota hundumaa keessaa argateedha. Boqonnaa lama lakkoofsa 48 immoo itti ilaaltan boqonnaa lama lakkoofsa 48 ilaaltan immoo Daani'el kun jedha mootiin abjuu abjootee booddee namoota hundumaa waame garuu jedha waan nama dhibu mootii Daani'el mootiin hin jaallata. Sababa mootiin miti Daani'el afaan leencaa kan bu'e sababa namootaaf. Kan jedha. Daani'el mootiin hin jaallataa dha sagalee waaqayyo. Mootiin baay'ee jaallata Daani'el. Baay'ee jaallata. Nama moo Daani'elitti dubbatu barbaadu mootiin. Nama ammina Daani'el haasa'u barbaadu mootiin. Argeera waan ta'eef Daani'el nama jabaa akka ta'e argeera waan ta'eef. Garuu namootumatu Daani'elitti ka'e. Namoota isa duukaa deemtu Daani'elitti ka'e. Siif gooftaa kee galgala baasuu kan barbaadu si bukkee taa'ee si horfee galgala kaasirraa addaa ba'a. Ameen. Daani'el mootiin baay'ee jaallata. Baay'ee jaallataa jedha. Daani'el nama jabaa ta'uusaa beeka. Nama guddaa ta'uusaa beeka.
Gaaf tokko namoota hundumaa keessaa Daani'eliin fuudhee namoota sadii hojiidhaaf itti waamee hojii isaanitti kennee namoota qaccaalan namoota dandeettii qaban keessaa waamee namoota hundumaa keessaa Daani'eliidhaan hojiirra kaa'eedha. Kanaaf Daani'el kun hafuurri Waaqayyoo irra waan jiruuf humni Waaqayyoo irra waan jiruuf namoota 120 keessaa warra nama sadii keessaa warra bulchan yookaas immoo warra biyya gaggeessa jedhamee gaafatti kenname dhiibbaa turatti ka'e. Garuu waan nama dhibu keessaa shan gochuu barbaade. Daani'el kun jedha hafuura caalu waan qabuufidha. Hafuura maaliidha? Hafuura caalu qabaa'edha. Hafuura kanaatu gale hafuura caalu. Maqaa gooftaa Yesuus hafuurri caalu sirraa bu'u. Daani'el kun hafuura caalu waan qabuuf. Hafuurri caalu irra waan jiru, hafuurri caalu laphee isaa keessa waan jiruuf, hafuurri Waaqayyoo Daani'el abjuu kan eegu kutaa biyya sana keessatti namoonni abjuu hiikan namootuma akkasumatti abjuu hiikuudhaan beekamanidha malee hafuura Waaqayyootiin miti. Ilaala Yoseefis abjuu hiikuudhaan boqonnaa 41 ilaaltan abjuu hiikuudhaan beekama miti. Abjuu hiika. Mootiin immoo Daani'elii baay'ee jaallata waan ta'eef Daani'elii baay'ee jaallate mootiin. Inni immoo garuu maal ta'e hafuura caalu qaba jedhe. Daani'el hafuura caalu jira. Waa'ee biyya isaatiif hafuura caalu kan inni itti argachuu Daani'el duwwaa. Daani'elii fuudhee mataa godhee hojiitti kennee gaafa inni kaa'e. Nama hundumaa keessaa yaadni mootii Daani'el irra buufatee jira. Yaadni mootii Daani'el irra turedha. Yaadni mootii Daani'el irra ture. Daani'el irra yaadni mootii waan tureef Daani'elii fuudhee gaafa mootiin hojiitti kennu gaafa iddoo guddaa isa kaa'u. Dhiibbaan itti ka'e, rakkinni itti ka'e, lolli itti ka'e. Asii loluu jalqaban, achii loluu jalqaban, asii karaatti barbaadu, achii karaatti barbaadu. Wajjin taa'aa isa ajjeesuu barbaadu. Si wajjin taa'aa isa ajjeesuu si barbaadetti bara namaa koo ishii ka'a. Ni yaadameen jedha. Si wajjin taa'aa si ajjeesuu barbaadetti bara namaa koo ishii ka'a. Nama hafuurri Waaqayyoo irra jirutu caala. Nama hafuurri Waaqayyoo irra jirutu caala. Ilaala Daani'el. Boqonnaa sadii kana boqonnaa lama lakkoofsa 48 yoo agartanii sagalee makan boqonnaa 5 lakkoofsa 12 yoo agartanii sagalee makan agartu. Garuu asitti dhufee maal jedha? Daani'el kun hafuura caalu waan qabuuf hafuurri caalu Daani'el irra waan jiruuf hafuurri caalu Daani'el irra waan buufateef hunduma isaanii baay'ee godhe caalee argamee jedha. Boqonnaa tokko lakkoofsa 8 yoo ilaaltanii Daani'el akkuma biyya Baabiloon dhaqee nyaata mootichi qopheessuun nyaatee akka of hin xureessineef garaa muratee jedha. Sababiin isaa biyya Baabiloon keessatti nyaanni nyaatamu sooranni sooratamu biyya Baabiloon keessatti aadaa macaafa qulqulluu Israa'elotaatiin dhorkaadha. Macaafa seera keessa deebii keessatti ilaalta macaafa Lewwotaa keessatti waa'ee nyaataa adda baasee gaa waa'ee nyaataa waan haasa'uuf nyaata kottee horii akkasii nyaatinaa waan akkasii nyaatinaa waan akkasii nyaatinaa waan akkasii nyaatamu jedhee Israa'el keessatti aadaadha. Waa'ee nyaataa jechuudha. Nyaata adda baasanii filatanii beekamtii qabu warri nyaataaf isaanii fayyadu waan ta'eef warri Baabiloon immoo gaafa Daani'el dhaqee isa macaafa qulqulluun jedhu nyaatatu hin taane wanta macaafa qulqulluun faalleessu nyaatu. Faayidaan isaanii kan isaan fayyadaman kanaaf. Nyaata mootichi qopheessuun nyaatee akka of hin xureessine garaa muratee jedha. Isa booddee immoo firaafiree garaagaraa jedhama raafuun jedhu. Firaafiree garaagaraa akka nyaatuu fedha. Maal ta'a? Ashama gaafate maal waan ta'eef akkuma nama dubbate. Firaafireen macaafa qulqulluu keessatti deebitan yoo ilaaltanis waan seera aadaa Israa'elotaa keessatti firaafiree kana nyaadhaa kana nyaatinaa kotteen isaa baqaqaadhaa kotteen isaa duudaadhaa wanta jedhu macaafa Israa'elotaa keessa aadaa Israa'elotaa keessa waan hin jirreef garuu waa'ee nyaataa sana immoo warri Baabiloon immoo nyaata xuraa'aa nyaachuudhaan waan beekamaniif nyaata xuraa'aa isa macaafa qulqulluun hin jenne akka aadaa yeroo sanaatti garuu dhorkaadha waan ta'eef biyya Baabiloon dhaqee nyaata xuraa'aa nyaatee of xureessuudhaaf hin barbaadu. Maal waan ta'e garaa muratee jedha. Maal waan ta'e Waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf Waaqayyo sagalee Waaqayyo fudhatee kana of keessaa balleessu waan hin barbaanneef Daani'el mucaa waggaa 13 ta'ee isinitti beera. Mucaa waggaa amma nama gaafa waggaa 70 guutetti maal ta'edha garaa muratee jedha. Maal waan ta'eef nyaata kana hundumaa waggaa 70 biyya Baabiloon keessa jiraate keessatti guyyaa tokko yaada Waaqayyo mucummaatti keessaa ka'e ofirraa hin baafne. Yaada Waaqayyo dhipheesaa keessa ka'e hin daganne. Karoora Waaqayyo irraa qabu hin daganne. Alaamaa Waaqayyo irraa qabu hin daganne. Boris taanaan iftaanis taanaan yaada Waaqayyo sirraa qabu. Akeeka Waaqayyo sirraa qabu. Wanti irraa adda si baasu hin argamin sirraa. Waaqayyo sun jireenya kee irraa hidhamaatu. Hundumaa akka caalu kan godhe jalqaba dubbateera. Akkani caalu kan godhe hafuura Waaqayyooti. Hafuura hundumaa irra caalutu Daani'el irra dhufee jira sagalee Waaqayyo hafuura hundumaa irra caalu.
isaan arganii beekan miti. Isaan beekan isaan isaanii macaafa seera uumaatti ni yoo ilaaltan akkuma isin dubbachaa ture waa'ee Yoseef gaafa gatan biyya Gibxiitti gaafa mootii ta'e. Ani argamee Asteer boqonnaa godhe gosa jettee ilaaltan maal taata? Waa'ee Mordekaayi gaafa gartuu gaafa ilaaltan maal godhe? Waaqayyoo hafuurri Waaqayyoo sarara yaadi Waaqayyoo zarii isaarra Yihuudotarra waan jiruuf jedha maal ta'a jedha. Caalanii argaman jedha. Caalanii argaman jedha. Harka kee ol kaasi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin biyya jiraattan keessatti caalaa argama. Lafa jiraattan kana keessatti caalaa argama. Caaltanii argamuun isiniif haa ta'u. Caaltanii argamuun isiniif haa ta'u. Jedhaame maqaa Yesuusiin jedha. Irra booddee jedha. Caaliin argama jedha. Jedha maqaa Yesuusiin jedha. Irra booddee jedha. Caaliin argama jedha. Nami caalee argamu siin haa ta'u. Nami caalee argamu siin haa ta'u. Akka ayyaanni Waaqayyoo humni Waaqayyoo sirra waan jiruuf caaltee argamtaati. Maqaa gooftaa Yesuusiin lafa jiraattan biyya jiraattan keessatti caalaa argama. Caalli argamne maal waan ta'eef furri Waaqayyoo keessa waan jiruuf ayyaanni Waaqayyoo keessa waan jiruuf sagalee Waaqayyoo akka kwaadhattuuf tajaajiltan maal jedha nama Waaqayyoo ta'uu jedha wanta baay'eef nama gargaaraa jedha. Sana farraafis, sa dhufuufis, sammaafis, sa dhufuufis, sammaafis waan hundumaarratti maal ta'e nama gargaaraa jedha. Nama Waaqayyoo ta'uu keetiin caaltee argamtaati. Namni hafuurri Waaqayyoo jiru caalee argama. Namas bukkee qabeetii caaltee argamtaa jedhin. Jedhaatti maa. Dhabeessiitti. Teri caaliin argamaa jedha. Maqaa gooftaa Yesuusiin caaltanii argamuun isiniif haa ta'u. Gooftaan isin haa eebbisu. Sirgeessa walitti buusaa galateeffadhaa.